Kawajin dabartini Gatahin kaya jaltu Fageenyan na dhoowwe Argeen Amanuun dadhabee yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhes jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota koollee hanga digiriitti baradheera. Barnoota kiyya akkuman xumureen barsiisaa barnoota lammummaa fi amala gaarii ta'een godina Jimmaa aanaa Nadhii Gibeetti ramadame. Naaf hin milkaa'in malee akkuma nama kamuu ijoollummaa kootti jaalalli na qabee jaalladheen jaalatameen yeroo kiyya dabarsee ture. Kawajin dabartini Gatahin kaya jaltu Fageenyan na dhoowwe Barnoota koo kutaa 8ffaatii gara kutaa 9ffaatti yeroon darbu yeroo jalqabaafis jaalalli na qabe. Mucayyoo jaalalli irraa na qabe kana argachuuf garuu dirqama mana barumsaa guyyaa guyyaadhaan deemuun natti ture. Yeroo mana barumsaatii gallu mana barumsaatti aanee manni argamu mana isaaniiti. Abbaan ishee dhalootaan biyya keenya ta'us hojiidhaan immoo waardiyyaa mana barumsaa keenyaadha. Yeroo gara mana barnootaatti deemnu anaa fi hiriyoonni koo dabtaraa fi kobbee keenya qabannee yeroo deemnu isheen immoo dabaree isaanii kan ta'e abbaa isheefillee dabalataan nyaata fiddee fi dhufti. Uumama ishee keessaa kan nama ajaa'ibsiisu rifeensa mataa isheedha. Yeroo hundaa gadi gadhiistee waan deemtuuf fuuldura ishee ilaaluurraa duuba ishee ilaaluutu miira guddaa naaf kenna. Ani baadiyyaatti dhaladhee guddadheen intala magaala jiraattuuf gaaffii jaalalaa dhiyeessuun akka qaanii tokkotti natti dhaga'amee ture. Haa ta'uutii garuu gara jabummaa waan hin qabuuf gaaffii jaalalaa kiyya xalayaan barreesseen barreessituu kobbee keessaa ishii qalloo sana baaseen waraqata isaa maruun ergaa kana kobbee kana keessaa baasii dubbifadhu kobbeen immoo kennaa kiyya jalqabaadha jedheen yeroo boqonnaa barnootaatti daree ishee deemeen itti kenne. Ofitti na waamtees bakka taa'umsa ishee nageessuun maal natti kennite naan jettee anuma bira teessee dubbiste. Erga dubbistee booddees ija jaalalaan ija kiyya keessa laalaa ni mari'annaa jettee faara naaf kennitee of biraa na gaggeessiti. Kanaan booddees gaaffii kiyyaaf deebii kan naaf murtee ani barreesseefiin guyyaa 4 boodaa galgala guyyaa jimaataadha. Tole jettee gaaffii jaalalaa koo fudhachuun haa ta'uutii garuu ani akkan si jaalladhu atillee akka na jaallattu icciitiidhaan malee eenyullee akka nurratti beekuun barbaadu jettee caqastee naaf barreessite. Anis tole jedheen guyyaa boqonnaa gara daree isaaniitti imaluun karaa foddaa daree ishee haasofsiisuun jalqabe. Turtii naannoo baatii 2 erga waliin lakkoofsisnee booda eenyu waliin eessa galtaa mooraa keenya keessaa manni kiraa tokko jira koottu as nu bira galii jettee na gaafatte. Kawajin dabartini Gatahin kaya jaltu Fageenyan na dhoowwe maal reegaa carraan akkanaa kuni jedheen riyaan mana kireeffadhee galuu waliin yeroo tootti hin kenniin riyaa kootiin sobeen namni buddeena tolchuu bakka tokko nuuf argameeraa deemnee naannicha galla jedheen mooraa isaanii keessa galle. Abbaan guyyaa hunda mana hin bulu, haati isaanii immoo nama ajaa'ibaati. Guyyaa abbaan isaanii mana hin bullee nama guddaa ollaama isaanii kan ta'e tokko ijoollee ishee raffistee halkan qixxee manatti waammatti. Mucayyoo anaaf jaalallee taate malee ijoolleen kaan waan kana quba hin qabanii. Mooraa sana keessallee manni kireeffamu mana 2 waan na tureef lamaanuu kan kireeffannee nuti hundi keenyi barattoota. Icciitii mana isaanii kana baruuf torbee tokko ol nutti hin fudhanne. Anis jaalallee koo kanaan maalinni halkan naannoo saatii 6 booda yeroo abbaan kee mana keessan hin bullee eenyutu mana keessan dhufaa jechuun
yeroon ishee gaafadhu ija boo'ichaan makameen sanyoo haadha ishee akka ta'e gadditee nutti himte. Abbaa isheetti illee icciitii tokkoyyuu akka hin dubbanneef akeekkachiisa harmee ishee qabdi. Ishee malee obbolaa sadii mana sana keessaa harmeen ishee kan qabdu ishee waliin lama qofaatu mana sana keessaa kan abbaa isheeti. Lamni abbaan isaaniiyyuu garaagaraa. Abbaa manaan haadha manaa isaanii shakka malee dhugaa jirtu garuu adda baaseetti hin dubbatu. Icciitiin mana isaanii kana waan ta'eef anillee akkan eeguufiif jaalala dirqamaa natti kennite. Jaalallee walii ta'uu keenyarree harmee isheetti ifaan ifatti kan himte yeroo kutaa 10ffaa barannudha. Harmeen isheellee baay'ee natti siquu jalqabdee guyyaa tokko tokko anaa fi hiriyaa kiyyaaf nyaata gaarii ta'e nuuf qopheessuun manatti nu waamti. Nyaannee dhugnee icciitii maatii sanaallee eegnee gara mana keenyaatti taajjabamaa deebina. Haala kanaan jaalallee koo kana waliin waggaa 2 waliin dabarsine. Akka jaalallee waliitti otoo hin taane sanuu akka haadha manaaf abbaa manaatti. Haala kanaan barnoota koo kutaa 10ffaan xumure. Anaaf qabxiin maatirikii yeroo hafu jaalallee koo fi hiriyaa kiyyaaf immoo qabxiin maatirikii kutaa 11ffaa ni dhufa. Sababa kanaan gara magaala gara biraatti godaaneen dippiloomaa qarshiidhaan barachuu nan jalqabe. Hiriyaan kiyyas battalanii mana isaanii gadhiisu. Innis mooraa sana gadhiisee nama gara biraa waliin bakka gara biraa galuu jalqabe. Haala kanaan jaalallee koo waliin kan nuti wal arguu dandeenyu wantin mana kireeffadhee fayyadamu kanneen akka nyaataa yookiin immoo qarshii yeroo na irratu maatii kiyyaa arguuf magaala isaanii qaxxaamureen yeroon gara biyyaatti galu ture. Anaaf ishiin waliin ta'uu keenya harmeen isheellee sirriitti waan beektuuf guyyaa abbaan isaanii mana hin bulle manaa fudhadheen bakka biraa jaalallee koo kana waliin bulan ture. Kawajiin dabarsine Gatan kaya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Haala kanaan barnoota ishee kutaa 12ffaallee xumurtee haa ta'utii garuu qabxiin jalaa ni hafa. Anillee waggaa 3ffaatti waan hin darbuuf ishiin immoo barnoota ishee waggaa 1ffaa jalqabuuf manuman ani kireeffadhe keessaa magaala nani jiru abbaa ishee dhoksinee mana tokko jiraachaa wal gargaaraa waliin barachuu jalqabne. Ishiinis waggaa 1ffaa xumurtee anillee nagaadhaan hin eebbifame. Eebba booddee wanti jiru hojii barbaaduudhaatii akka durii mana barumsaa ooleen gara manaatti kan hin deebi'u waan hin taaneef guyyaa tokko beeksisni barsiisummaa mana barumsaa aanaa gara biraatii baheera yeroo naan jedhan jaalallee kiyya kanatti meen imala koo gara aanaa sanaatti raawwadhe. Daandiin isaallee xiqqoo waan fagaatuuf galmaa'een hanga piroosiiwwan hundan fixutti sa'aatiin natti barfata. Konkolaataallee dafee argachuun dadhabe. Nan bula yookiin immoo hin bulu jechuufillee bilbilli kiyyaa chaarjii ni xumura. Konkolaataa dhabeen miira galuuf hin galuu gidduu otoo hin jiru akka carraa ta'ee konkolaataan fe'isaa halkan keessa gara manaatti na deebisuun argadha. Yeroon jaalallee kiyya kana waliin jiraadhu gaddaan seenaa maatii ishee natti dubbatti malee ishiin anarratti nama gara biraa ni barbaaddi jedheen guyyaa tokkollee shakkeen beeku. Haa ta'uutii garuu halkan qixa sa'aatii 5 gara mana keenyaatti yeroon argu jaalallee koo kana hiriyaa kana dura ana waliin kireeffatee mooraa isaanii keessa waliin galaa turre waliin mana koo keessatti hin arge. Ijji kiyya halkan kanaas waa kana arges gonkumaa amanuu dadhabe. Oromoon yeroo mammaaku haadha laalii intala fuudhi jedha. Dhuguma waa argee mammaakee edaa intallis haadhuma isheetti baateetti. Halkan sanaan miira natti dhufe to'achuu dadhabeen cufaa manaa luqqisuun lamaan isaanii walirratti daakuun isaan taasise. Iyya qe'ee keessatti dhagahameenis milishaan gandaa na qabanii mana hidhaatti na qabatanii deemanii. Bulees mana seeraa dhufee namni himata narratti banu waan dhibeef guyya 2 booddee mana hidhaatii gadhiifameen gara qe'ee warra kootti deebi'een dargaggeessa kana ajjeesuuf yeroo hedduu erga yaalee booda naaf milkaa'uu didee maatiin kiyyallee wanta na mudate dhagahanii akkan biyyan dhaladheetii bahu na taasisanii. Jaalallee koo nama baay'een jaalladhu haala
haala kanaan hin dhabee ergan ishee dhabee dhagna dubartii harkaan tuquun baay'ee na hollachiisa. Turtii booddees gara godina Jimmaatti maleen hojii barbaadee argadheen rabbiif haa galatuutii digrii koollee guuttadheera. Waggootas lakkoofsisaan jira. Jaalallee koo duraa fi hiriyaan koo sun erga waliin reebamnee jedhanii waliin jiraachuuf yaadanii turanii. Haa ta'uutii garuu bultiin isaanii bultii umurii qabu ta'uu hin dandeenye. Rabbitu anaan gammachiisuu barbaade ta'e hin beeku gargar isaan qoode. Har'a ani bultii ijaarradheen daa'imallee godhadheen jira. Haa ta'uutii garuu haadha manaa koofillee dhaqni koo walakkaadha. Waantin umurii dargaggummaatti argaa guddadhee dhiibbaa guddaa sammuu kiyya irratti uumee jira. Ergan yeroos biyyaa bahees waggaa 7 guutuu hanga har'aatti gara biyya dhaloota kootti hin deebine. Mee hiriyoota koo Oromoonni yoom maal godhe ilaalcha kana keessaa ba'uu akka hin danda'u yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleessa keessan aanaa nadhii gibeerraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Kawajiin dabarsine eegatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenya Nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya barsiisaa ergaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee ilaalchi yaada isaa akka jijjiiramuuf maal gochuu akka qabu obboleessi keenya yaada keessan komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaaddellee kanuma fakkaatti. Hageyonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanal keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa yookaan immoo barreeffama nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa. Kawajiin dabarsine eegatanii taayya jaaltu fageenyaan.